Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaatu nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin haa qaqqabu. Haddallee viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoon adda qabadhee isin deebi'eeka waan haarawaa miti jechuudha. Wanta isin dhagahaa turtanii waanuma isin beeytanii waan dhibee kanaatiin wal qabatee jechuudha. Wantoota baay'ee nama jibbisiisutu ta'ama. Akkasuma mootuyyuu haasa'amaattis jira jechuudha. Kana wal qabsiisee namoonni biyya Arabaa jiraatan biyya Arabaa kamirrayyuu jiraatan biyya kana miti biyya Arabaa kamirrayyuu jiraatan annugaan isin jedha baay'ee of eeguu qabdanii of eegdanii hin baastan jechuu osoo hin taane hanga danda'ameen of eeggachuu qabdan isin jechuu barbaadeeti jechuudha. Keessattuu warri ala keessa hojjetan biyya kamuu ta'ee warri ala keessa hojjetan qufaanis yoo isin qabe isaan baay'ee shakkaa jiran jechuudha. Dhibee kana jedhanii waan shakkaniif yoo kan isin dhukkubu ta'e ol baafattanii akkasumatti daddaftanii isaanitti himattanii yoo dhibee kanas ta'e mana yaalaa deemtanii dhuguma kan isin irratti mul'atu ta'e kunoo waan baay'ee gura namaatti hin tolle kanan dhagahaa jiru jechuudha. Kanaaf akka hundi keessanuu dhageessan ta'a. Obboleettii teenya dhibee kanaan kan qabamte erga irratti mul'ate haa ijoollee keenyatti dabarsiti jedhanii marfee waraananii kan ajjeesan. Waan dhagahame mataa keenya zoorse dhugaan isin hin jedhaani. Dhibee kanaan qabamanii namni hunduu qanii isaa malee dhibee kanaan qabamteef hin du'an qanii isaa malee hin du'u. Nama akkamiitu du'a nama urmiin isaa deeme nama yookaan immoo duraan dhibee biraa jalaa qabu dhibee akka sukkaaraa laphee kanneen kan dhukkubu malee dhibee kanaan qabamteef hin duutu. Kanaafi isaan akka ijoollee keenyatti hin dabarsine jedhanii ijoolleen lammii biyya keenya yookaan Itoophiyaa ajjeesaa jiran jechuudha Araboonni. Kuni ammallee cubbuma irratti cubbuu dabaluudha. Kanaaf jecha immoo Rabbi nurraan dhaabu jechuudha ammallee dhibee kana. Akkamitti akka keessaa baanu kadhannaadhaan malee dhibee kana keessaa bahaa hin jiru. Ani dhibee kana sodaadhu isin jedheera. Dhugaan isin jedha. Ani dhibee kana naqaba jedhee hin sodaadhu. Sababni isaas ani of eegee hin baasu waan ta'eef jechuudha. Akka fedhe yoo son godhe of eegee hin baasu. Hafuuraan darba. Rabbi nurraa haa qabu jechuudha. Yeroo kanatti jechuudha nama hammachuu dhiisuudha. Haqa namaa nyaachuu dhiisuudha. Bakka wal jibbuu dhiisuudha. Nama dhara si yaadeeti gaarii yaaduudha. Bakka bara kan akkanatti keessaa bahan dhugaan isin jedha baay'ee nama sodaachisa. Kanaaf hundi keessanuu dhageessan taa'uwwan keessatti mataa keenya dhukkubsee viidiyoo kana hojjechuuf na kakaase addaa obboleettii teenya dhibee kanaan kan qabamte ijoollee keenyatti dabarsiti jedhanii ajjeesanii jiran. Kanammoo isin of eeggannoo gochuu qabdan. Dhibee kanaan qabamtanii hin duutanidha wanni nan isin jedhu dhibee kanaan yoo qabamtan hin duutanii. Dhibee jechuun akkuma qufaati. Qufaadha. Yaani xiqqoo ishii qufaarra adda ta'a. Kufaarra adda ta'u qoonqoo baay'ee sin dhukkuba akkasuma hafuura yeroo dubbachuuf ta'utti hafuura kee adda si kukkutaa sanirra adda yoo ta'e malee dhukkubbii mataa cimaatu sinitti dhagahama. Kanarraan adda yoo ta'e malee seerri isaa yookaan mootuyyuu akkaataan isaa akkuma qufaati. Isaan ammoo baay'ee sodaatan waan ta'aniif lubbuu keessan isin balleessanii. Yoo kan isin dhukkubullee ta'e gara biyya keessanii galuudha malee ol baafattanii isaanitti hin himatinaa isaan baay'ee badaadha. Kufaan yoo jettee fuudhanii kunoo qorsisitti afuufanii haay mana yaala sifinna waan argeef jechuudha waan argeef. Kanaaf biliis hundi keessaniyyuu of eeggannoo akkanaa kana gochuu qabdanii dhibee kana hin sodaatinaa dhugaan isin jedhe dhibee kana hin sodaatinaa arabdoota sodaadha malee dhibee kana yoo qabamte ati hin duutu. Hinduutu qanii kee malee dhibee kanaan qabamteef hinduutu. Dhibeen kanaa fi HIV AIDSiin qanii kee malee sin ajjeesu bara. HIV AIDSiin namni qabate guyyaa ofii malee hindu'u. Akka kanatti sodaatamaa miti HIV AIDSiin isaan qabamtee fi dhibee kanaan qabamteefis takkuma jechuudha hinduutu. Kana wanni isa garaagarummaa godhu si haa ukkuu akkas hafuura kee wal si haa hanqisu malee garaagarummaa hin qabu. Kanaafuu hin sodaatinaan isin hin jedhaani. Si qabsiisellee Rabbi kasinirraa fuudhus Rabbi fayyuu dandeessa. Maaltu beeka? Kana yaa obboleeyyan kiyya viidiyoo tana hunda keessaniifuu sheer gochuu hin dagatinaa. Akkasuma ijoolleen ala keessa hojjettan hojiidha jettanii mana kaanii hin seeninaa. Akka tasaa yookaan kan isin qufaatan kan isin haxxiffattan iyyuu yoo kan ta'u ta'e moo ka dhibeen kun isin irratti mul'atu yoo ta'e isaan isin ajjeesaa jiranii gaafii tokko maleedha jechuudha. Kanaaf hojiin isinitti hafee xiyyaarri silaafuu deeman jiru manuma jirtan sana osoo teessanii baay'ee gaarii natti fakkaata. Kana obboleeyyan kiyya viidiyoo tana hunda keessaniifuu sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Viidiyoo biraatiin immoo walitti deebina.